Barattoonni maricha irratti hirmaatan rakkooleen nageenya yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessatti mul'ataa jiru yaaddoo isaanitti uumuu dubbatu. Tasgabboofnee barnoota keenya akka hordofnuuf mootummaan eegumsa gahaa taasisuu qabas jedhan. Gama tokko nuti foorri keenya farramne gama sanaan immoo in ta'u taanaan ammas rakkoota agatiteef ishee kanadha kan hin dubbachuu barbaade itti gaafatamummaa karaa hundumaa akka ta'udha. Lubbuu badeef furmaanni jiru maanni mootummaan maal jechaa jira? Qaama lubbuu kana balleessa irratti tarkaanfii maalla kan inni fudhatee jiru. Warra miidhamanii hospitaala keessa jiranii fi yaalii akkamtu godhamaafii jira. Dubbiin iddoo tokkotti ta'ennaan akka babal'atu beekamaadha. Qaamni kamiyyuu beeka. Nu iddoo kana sadarkaa jirutti beekna qaama nu wal nu bushaa jiru miti. Akkamittiin yuunivarsiitiin irratti dafee tarkaanfiin fudhatamee dubbiin kun akka ittiin fuufne godhame yoo danda'amu baate barataa iddoo sana jiru gashanii barataa isa kaaniif eegumsi godhame maaliif kun hin godhamne. Yuunivarsiitii Wallaggaatti qindeessaan kaampaasii Shaambuu Dr. Balaa Bayyana bulchiinsi kaampaasichaa fi barattoonnis hojiin baruu fi barsiisuu akka nagaa ta'uuf gumaacha guddaa gochaa turuu dubbatanii fuula duraafis cimee akka itti fudhaaman. Kan nagaa bu'uu danda'usi waa'ee uummanni nama hidhatee dhaabatu waa'ee waardiyaa waa'ee prooktarii dogoggora namni gochuu barbaade kana hunda dhokachuu danda'a. Inni dallaa ala bahee lubbuun isaa miidhame utuma kuni hundi jiruuti. Kanaaf ammas nuyi kan isinirraatii eegnu akkuma kaleessaa sana gaarummaa kaleessa gootan sana gochuu danda'u kana itti nuuf hubaa. Pireezidaantii Ittaanaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Kabbadaa Namoomsa barattoonni waan uumamu maraa tasgabbiin ilaaluu qabu jedhan. Wanti nama amansiisu isin kaastanii instituutioniin sekiuritii ta'uu danda'uu qaba. Maaliif ijoollee gara yuunivarsiitii dhuftu kana hin barsiisnaa, hin nyaachisnaa, maaneejii goonaa, nagaa isinii deebisnaa jenneeti uummata kanarraati kan nuti fuunu. Wantoota goonu kallattii garaa garaatiin haa ilaalu. Yoo kanan ta'u ta'e garuu kallattii tokkoon kan deemnu yoo ta'e biyyittiin kun gara kamitti deemtii kan jedhu gaaffii isaa isinmaaf anniisaa. Maricha irratti kan argaman deetaan ministeera barnootaa Dr. Garramoo Hulluuqaa sodaa nageenyaaf jecha barattoonni yuunivarsiitii gadi lakkisanii akka hin deemneef mootummaan hojjetaa jiraachuu kaasan. Hatattamaan bulchiinsi naannoos yuunivarsiitiinis qaamni olaanus deeggaree yuunivarsiitonni tasgabbii keessa yoo galanii gaaraantiin yookaan wabiin nageenyaa yoo mirkanaa'edha ijoolleen achi deebitii warra achiis asufuu jechuudha. Akka biyyaattis waan jiru kana of eeggannootiin ilaalaa duubatti wal harkisuutu hin ta'in waan dandeenyuun gara fuulduraatti wal deeggaraa hanqina jiru walitti agarsiisaa deemuun gaaffii seenaa keessaa nu baasaa jechuudha.